qabsoo akkamiitu gaggeeffamuu qaba, tarsiimoo akkamiitu fudhatamuu qaba yookiin immoo tooftaa akkamiitu hojiirra ooluu qaba kan jedhu irratti ammumaa jalqabanii haasaa fi marii godhuudhaan akkamitti wal simachiisuu dandeenya, akkamitti qabsoo kana wal duraa duuba wal harkaa fuunee adeemsisuu qabna kan jedhu irratti yaada wal jijjiiruun barbaachisaa ta'a. Wanti beekamuu qabu hundinuu galma tokkoof qabsaa. Galmi isaa amma qulqullaa'ee gabbahee jira. Mootummaan kun buqqifamuu qaba kan jedhu. Kan lammataa jijjiirama dhufu immoo akka Oromoodhaaf tolutti bulchuu qabna, tiksuu qabna kan jedhudha. Waliigalteenis tumsi ijaaramuu qaba. Tumsi qabsoodhaaf ta'u ijaaramuu qaba. Tumsi immoo jijjiirama tiksuudhaaf ta'u ijaaramuu qaba kan jedhu irratti akka ta'e argaa jirra. Kanaaf ammoo kana itti fufsiisuudhaaf tokkoffaa jabaanneetuma warri mufii walirraa qabus, warri wal komatus, warri kanaan dura baay'ee wal dhabee wal haxahaa tures hundi keenyaayyuu akkas gochuun sun lola dalgaa walirratti uumuun sun umriidhuma mootummichaa, umriidhuma sirnichaa waan itti fufsiisu malee nuuf gara galma keenyaatti kan nu tarkaanfachiisu akka hin taane barree mufii keenya bira dabarree jechuudha. Adda addummaa keenya bira dabarree waan walootti qabnu irratti xiyyeeffannee biyya tokko qabna. Biyya tokko saba tokko qabna. Saba saniif falmina. Saba santu rakkoon guddaan itti aggaamamee jira. Rakkoo saba sana irratti aggaamamee jiru kana at least yoo xiqqaate dhaabsisuudhaaf ammaaf furmaata waaraa fiduu dadhabnillee dhaabsisuu akka dandeenyutti mufii keenya yookiin immoo fedhii faayidaa dhuunfaa fi faayidaa garee, faayidaa jaarmiyaa siyaasaa bira dabarree walitti hixannee harka wal qabachuuf tattaafachuun yeroon isaa amma jedheen amana. Yoo sun godhame hojii baay'eetu waan nu eega ta'eef akkasitti immoo akka godhamu gara tumsaatitti akka dabaru jechuudha. Mariin biyyoolessaa galmisaa tumsa jaarrachuu. Walii wajjin akka dhaabbannee karaa ittiin hojjannu walii wajjin taane tumsa jaarrachuudha. Tumsi sun kan qabsoo ta'aa dura qabsoo mootummaa kuffisuuf, tumsi sun kan jijjiirama bulchu yookiin immoo jijjiiramicha dhufaa jiru tiksu, kan qajeelchu, kan karoora itti baasu akkuma jaaltahan amma jedhe. Oromoon yoo jijjiiramni dhufe jijjiirama san abbummaa itti godhee, abbummaa fudhatee qaamota adda addaa bakka keessummeessutti of ilaaluu qaba. Maaliif wanti argaa jirru amma qaamoleen siyaasaa biyya san keessa, impaayera sana keessa jiran hundi bakka san hin jiran waan ta'eef, qophii akkasiitis, humna akkasiitis waan hin qabneef. Rakkoon dhufaa jiru garuu mootummichuma sirnichuma kanarraayyuu irra caalaa kan jigsuuf, bittinneessuuf deemu Oromiyaa waan ta'eef irra caalaa. Qabsoo Oromootu yaada Oromiyaa jedhutu rakkoo keessa galee jira. Qabsoo Oromootu awwaalamaa jira. Bakka isaatti dubbii biraatu ijaaramaa jira. Kanaafi Oromoon nereetiiviin Oromoo guutumaa guutuutti awwaalamee yookiin immoo nereetiivii kan biraatiin buqqifamee bakka kaafamee kan biraatu waan deemaa jiruuf kana dhaabsisuun barbaachisaa ta'a. Kana dhaabsifnee immoo jijjiiramicha fudhannee tikfannee qaamolee Itoophiyaa keessa jiran hunda keessummeessinee walii wajjin yoo biyya jaarrachuullee waliin dadhabne fedhiinis hin jiraanne at least karaa nagahaatiin walirraa deemuun wal gaggeessuun akkam ta'uu akka danda'u walii wajjin waliif abdannee utuu waliin shakkin hojjannee nagaan akka bu'u jechuudha.
waan fedheenu yoo adda baane karaa nagaatiin akka walirraa deemu bakka ta'utti geessuu kan danda'u akka nani hubadhutti akka mariin sunis agarsiisaa turetti Oromoodhuma qaama Oromoodhumatu kana gochuu danda'a. Maaliif lolli waggoota darban kana keessa ta'aa ture qaamolee siyaasaa adda addaa caccabsee hunkuteessee bakka isaan ofii isaaniitii dhaabbatanii kana bira darbanii qaamota adda addaa walitti sassaabanii keessummeessanii jijjiirama fiduu danda'an hin jiran waan ta'eef jechuudha. Jabinni sirna amma jiru kuni kan ofii isaatii miti jabinni inni qabu. Qaamolee adda addaatu dadhabe. Humna dhabe. Faffaca'e. Wal abdachuu dadhabe. Wal shakke. Kanarratti hundaa'eeti sirnichi itti fufsiisaa jireenya isaatti fufsiisaa jira. Waan ta'eef I think ammatti tumsa akkanaa uummachuudhaaf marii jajjabaan utuu miidiyaattuu gadi hin bahin walgahii godhachuun mari'achuun marii qabatamaan lafarratti immoo gara jijjiiramaatti nu geessu kan danda'u yaadota walitti fiduudhaan yaadota kana walitti qabuudhaan wal simachiisuun wal mormuun wal morkuun yeroon sa'am wal morkinee sirriitti wal dhaggeeffannee wal gaafachuu iyyuu hin beeknu bara dhaadannoodhuma walitti ibsinee warri kun warra akkanaatii warri kun warra akkasiitii jenneetuma leebel goonee walirraa hanga ammaatti qabsoo akkasitti geggeessaa turre akkasii miti mee gaafa akkana jettani maal jechuu keessan so bakka sadiitti qoodnee akkamitti ilaalla galmatu jira tarsiimootu jira tooftaatu jira mee akkam jettu yeroo gabaabaadhaaf yeroo mid-term yeroo immoo giddugaleessaaf yeroo dheeraadhaaf akkamitti yaaduma isin jettan kana bakkaan geenya kan jedhu irratti seriously gatteenyee wal dhaggeeffachuu walirraa dhagahu shakkii nuyi qabnu keessan kun hin baasu keenyatu baasa jenne okay jaarmee adda addaa jaarranne qabsoo tarsiimoo baafanne itti deemaa jirra yes garuu amma akkam gooneeti wal harkaa fuunee priority itti horree itti deemna kan jedhu irratti sirriitti akka laallu qabsoon keetis kiyyas keetuma bakka wal jennu akka geenyutti biyya tokko qabnaa saba tokko qabna silaa akkasitti bakkas akka geenyu wal dhaggeeffachuu wal arguun kun wal hiixachuun kun barbaachisummaan isaa maalinni teenyeetuma mee isinumarraa dhageenya waliin jechuudha mee sagantaa keessan laalleeti akkuma keenyaa san dubbisneeti gaaffii qabnu isin gaafannee isinirraa dhageenye kanarratti immoo bakkamitti nuyi jabina qabnaa isin gargaaruu dandeenya bakkamitti nuyi hanqina qabnaa isin nu gargaaruu dandeessu bakkamitti hanqina qabdu maaltu isin utubuu danda'a kan jedhu irratti akka bulleessinee sirriitti walii wajjin mari'annutti ammumaa jalqabee karaa adda addaatiin wal gahuun walitti hiixachuudhaan jedhaanii walitti hiixachuun barbaachisaadha. Karaa kanaan marii jalqabne kana itti fufsiisuun hin danda'ama jedheen amana. Maal jechuudha? Siyaasa addaati amma. Siyaasa kanaan dura hin baramne jechuun mee'ati maal jettaa jennee wal dhaggeeffannee hin beeknu. Yookaan wal komanna yookaan warri kun Itoophiyaatti nu ganeera warra maal barbaaduudha warra akkas waliin jenna beektaa. Dhugaan waan siyaasaati miti kanan dubbachaa jiru. Dhuguma uummata keenya keessa jiru dubbachaa jira. Hayyoonni fi warri siyaasa hoogganu dhugumaan mee rakkoon kee quuqamni kee sodaan kee fear and concern maa inni rakkinni kee karamirra maddaa mee akkamitti wal gargaara waan salphaa ta'uu danda'a laal miidiyaa access hin qabu tokko maallaqa hin qabu tokko rasaasa hin qabu tokko dirree siyaasa itti hojjetu hin qabu access adda addaa information hin qabu okay karaa kana hundaan waan wal tokko yaada yeroo gattaa'ee yaada burqisiisee akkanatti deemna jedhu hin qabu okay tokko immoo waan
yeroo irratti waan xiyyeeffatu qabata. Mirga warra hidhamtootaa tiksuu for example. Want yookiin immoo mirga gargaarsa namoomaa geggeessuu ta'uu danda'a warri Oromoo kanarratti bobba'ee jiru. Warra kana maal isaantu jabaadha, maal isaantu immoo dadhabaadha. Eessarratti wal utubna, eessarratti immoo waan adda deemnu irratti fedhii keenya kan dhuunfaatti kan gareetitti deemuu dandeenya kan jedhu akka wal barru civil society keenya, qaamoleen siyaasaa keenya, warri dirree jiru, warri biyya jiru, warri biyya alaa jiru, hayyoonni, miidiyaaleen keenya hundi isaanii warra diinagdee irratti hojjetan, financial economic, warra finance sector irratti hojjetan yookiin immoo warra gurgurtaa fi daldalummaa irratti hojjetan kuni hundi walitti dhufee mammari'achuun barbaachisaadha. Maaliif wal dhaggeeffachaan hin turre? Wal dhaggeeffachaan turre. Maa inni sodaan keenya, rakkoon keenya, wanti nu sodaachisu, wanti irratti baaragnu maa inni maaltu nu hanqate? Egereedhaaf maaltu abdii keenya nu jalaa dukkaneessaa jira kan jedhu irratti sirnaan gatteenyeetuma wal gaafachuu isatu barbaachisaadha. Yoo sun jiraate wal amantiin hin jira, yoo wal amantiin jiraate walii wajjin tarkaanfachuudhaaf qophiin jiraata. Akkan qoqqoodamneet akka hin kufnetti gaafa tokko kufu tokko wal qabaa akka wal fuulduratti deemnu itti mari'achuun barbaachisaa. Irra caalaa immoo barana akkuma agartan qaamoleen adda addaa biyya san keessa jiran hundi dadhabanii jiru. Impaayerittiin ofii isheetuu harka wal qabattee deemuu fuulduratti bakka dandeessu hin jirtu amma. Kanaaf I think Oromoonni kana baranii namni mirga keenya irraa gaafannu hin jiru amma. Hin facaataa bakkuma facaate sanatti mirga kee ofiif bulchita. Ofuma of fudhatta jechuudha. Yoo akkas taate jijjiirama dhufu jiru kana tasgabbii fi nagaa fi tasgabbiin bakka jirutti Oromoon utuu waan baay'een aarsaa baay'een kaffaliin gara ce'umsaatti akkamitti geggeessa kan jedhu irratti akka mari'annu walii ofii keenyaaf wal dhaggeeffachuun barbaachisaa ta'an jedhama. Ayyee marii biyyoolessaa gaafa kaafnu yaadni isaa bal'aa akka ta'eef hojii baay'ee akka gaafatu wanti hundumtuu immoo asuma miidiyaa irratti himama jechuu akka hin taane mariin waan baay'ee akka of keessaa qabuu fi uummata beeksisuun akkuma jirutti ta'ee uummata onnachiisuun waan hojjetame uummataaf ibsuun akkuma jirutti ta'ee mariin hundumtuu miidiyaa irratti taasifama jechuu akka hin taane daawwattoonni keenya nu hubachaa jiru natti fakkaata.